dhageeffadhu. Waan sadii hojii kee milkeessuuf kan si barbaachisu. Viidiyoon kun yoo si bira gahe like, share, comment. Waan sadii hojii kee milkeessuuf kan si barbaachisan sittin hima. Tokkoffaan dandeettii keeti. Lammaffaan kaka'umsa ati qabdu. Sadaffaan ilaalcha ati qabdu. Kanaan wal qabatee beekan Lou Holtz jedhamu akkana jedhe. Dandeettiin kee waan ati gochuu dandeettu murteessa. Kaka'umsi kee hangam akka hojjechuuf fedhii qabdu murteessa. Ilaalchi kee hammam akka qulqullinnaan hojjechuu qabdu murteessa. Kanaaf wantoonni sadiin kun dandeettii ati hojii tokko milkeessuuf qabdu kan murteessanidha.